Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenya yeroo santuufi akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u jecha. Guyyaa har'aa kana eker dubbistuu yookiin immoo Tsaayiramoot kan jedhamu hafuura warra du'anii warra waamu. Yeroo baay'ee abbooliin keenya namoonni yookiin immoo firoonni gaafa isaan jalaatii du'an eker dubbistuu bira deemnaa jedhu. Eker dubbistuun akka barsiisa mana amantaa keenyaatti maalidhaa kan jedhu kutaa 20ffaa ganama qabamuu waliitiin ni barannaa. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos nu gidduutti argamee akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu naannaa baadiyyaatti keessumaa eker dubbistuu jedhameetu beekama. Namoonni yookiin immoo firoonni ergaa isaan jalaatii du'aniin booda gara mana waa beekaa yookiin immoo eker dubbistuu deemaniiti walitti dhufeenya isaan nama jalaa du'e kana waliin qaban yookiin immoo namni kun waan maal akka barbaade kan itti haasa'an jedha. Egaa jecha afaan Gi'iiziitiin Tsaayiramoot yookiin immoo muutaan xarii, afaan Oromiffaatiin immoo eker dubbistuu jedhama. Egaa akkuma beekamu warra du'an hafuura sanaatiin waamuudhaan wanta dhaga'amu kana jalqaba warri jalaatii du'e warra waaqa tolfamaa keessa jiraachaa yeroo du'u gara si'oolitti waan galuudhaaf warreen harkisan yookiin immoo warreen waaman sun namicha du'e sana lubbuu isaa deebisee kan ittiin waamu isa du'e sana gara si'oolitti hafuura isa galcheen kallattii sanaatiin kan taasifamuu jedha. Egaa akkuma beekamu warra du'e waaman kun karaa ittiin waaman kana isa jalaa du'e waliitiin kan turan lammii isaa kan ta'e hundumaa karaa hafuura kanaatiin gargaaramee lubbuun isaa kan bare sagalee waan isaan dhageessisuuf waan isaanitti dubbatuuf yookiin immoo sagaleetti dhageessisuu isaanitti dubbachuu danda'a jedha. Afaan Amaariffaatiin ሙታን ሳቢው በዚሁ ጥሪ ከሟቹ ጋር ለነበረው የራሱ ለሚያስተምራቸውና ለሚያነጋግራቸው ይችላል። ነሚchi hojii kana hojjetu maatii namoota jalaa deemanii jalaa du'ee kun dhaqanii gaafa dubbisan namichi hafuura du'aa waamuu bare kun warra du'an waamuu bare kun maatii kana hafuura kanatti gargaaramee sagalee nama kanaa dhageessisuu danda'a jedha. Inni biraan lubbuun nama kanaas gara mana Waaqayyootti yoo galte garuu warri du'aa waaman kun yookiin immoo warri ekeraa dubbisan kun siruma argachuu hin danda'anii jedha. Sababni isaas hafuurri si'ool gara Waaqayyootti, gara mootummaa Waaqayyootti wanta hin galleedhaaf. Lubbuun namicha duutee kanaa immoo argachuu hin danda'anii jedha yookiin immoo dubbisuu hin danda'anii jedha. Kanarratti gaa dhuma irratti bifa kanaatiin du'aan kan isa dubbise namni sun gara mana isaatti kan inni ittiin deebi'u qofaa isaa otoo hin ta'in warra ekeraa waaman yookiin immoo eker dubbistuu hafuura sanaatiin abbaa hafuurichaa waliin ta'eetu jedha. Sababni isaas warri du'aa waaman kun yookiin immoo eker dubbistoonni nama kana isa du'e waliitiin karaa hafuurichaa walitti ni fidu. Kiyyoon isaa yookiin immoo kallattiin ittiin isaan wal argan waan diriirfamee jiruuf jedha. Jalqaba irratti hafuurri kun isa biratti kan dhufe abbaa dhimmaa keessatti ni galchaa jedha.
Egaa asirratti yaadni kun yaada baay'ee wal xaxaadha. Namni maatii jalaa du'e sun eker dubbistuu bira erga deemeen booda hafuurri kun gara maatii warra eker dubbistuu deeme kanatti akka inni seenu ni taasifamaa jedha. Hafuurri kunis dursee yoo galuu baate walitti dhufeenyi sun bu'uureffamuu wanta hin dandeenyedha. Egaa akkuma beekamu idaa kameedha yookiin immoo idaa alarraatii kan jedhamu isa kanadha. Kanaatiin booda inni du'e sun kan isaan dubbisu namoota warra muran hafuura kanaatiin wal jaalataa ta'anii hiriyaa ta'aniitu ni hafuu jedha. Isaan kunis warri du'aa waaman yookiin immoo eker dubbistuu warri jennuun biyya isaanirraa bakka hedduu irratti kan argaman yoo ta'an afaan Oromootiin eker dubbistuu jedhamaniitu beekamuu jedha. Eker dubbistuu jechuun ekeraa nama du'e karaa hafuura hamaa waamuu, dubbisuu, wal arguu jechuudha. Warreen barnoota filsifinnaa yookiin immoo barnoota saayikooloojii barsiisan maal jedhu yaada kana jennee gaafa ilaallu የስነ ልቦናና ፍልስፍና መንፈሶች አፉሮታ ጢንሰሙ ፊ አመዩማ ፍልስፍና ጀቹን አመዩማ ጀቹudha. Isa kanaaf keessuma irra caalaatti fakkeenya kan ta'u Dooktor Raampaanaa kan jedhu xiinsammuu yookiin immoo የኦሾ ስነ ልቦና jechuun xiinsammuu barnoota xiinsammuu oshoo kan jennudha. Barumsi isaanii kun immoo akkuma kana የማርክሲዝምii fi ሴኒኒዝም xiinsammuu isaanii gaafa ilaallu ዶክተር ራምፓና የኦሾ ስነ ልቦና መንፈሶች አፍሮን xiinsammuu ኦሾ ራምፓና fi ዶክተር ራምፓና fi barnoota xiinsammuu isaanii kan jedhudha. Mataa ofii beekuu, of qorachuun irraatii kan ka'u xiinsammuu namaa keessatti barnoota garaagaraa kan wal qabatee fi kan tamsaafame yookiin immoo kan facaafame barnoota garaagaraa yookiin immoo yaada garaagaraa of keessaa kan qabudha. Isaanis intarneetiidhaan diragatsii garaagaraa irratti kan gadhiifaman kan dhiyaatan barreeffama garaagaraa kan ittiin mul'atanidha jedha. Hafuurri kun gara keenyatti akka seenu kan taasisan karaa ittiin seenan yoo ta'u የራምፓanaa fi kan raampaanaa macaafa ooshoo isaanii irratti addunyaa keenya irratti irra caalaa isaanii namoonni baay'een jechuun hin danda'ama dhiphinaatiif sodaatiif qofummaadhaaf kan isaan taasisu yookiin immoo kan isaan geessisidha jedha macaafonni raampaanaa kun jechaadha. Baay'een isaanii balbala isaanii cufanii dukkana keessatti akka oolan akka hafan isaan taasiseeraa jedha. Macaafa qulqulluu siruma akka isaan jibban macaafa qulqulluudhaaf tilmaama isaan kennan baay'ee gadi bu'aa akka ta'u kanan akka bitaman isaan taasiseeraa jedha. የሚጠሏቸው ይገዟቸዋል kan isaan jibban isaan bita ማንም ሳያሳድዳቸው ይሸሻሉ. warri isaan jibban isaan bitu eenyullee otoo isaa hin ari'atiin ni baqatu jedha. Keessa deebii seera Lewwotaa boqonnaa 26 gubbaa irratti eenyullee otoo isaan jibbanii isaan hin bitu otoo isaa hin ari'atiin ni baqatu jedha. Akkuma kana hafuura hamaa kanaatiin kan waraanaman yookiin immoo kan miidhaman namoonni sammuu isaanii keessatti laphee isaanii keessatti galanii miidhaa kanaatiif dhiphachaa kan jiran namoonni akka baqatan namoonni qofummaa isaanii akka isaan barbaadan mataa isaanii qofa akka isaan dhaggeeffatan isaan taasisaa jedha.
kitaabonni xiinsammuu kun afuronni kitaabota xiinsammuu kunis kan daabiloos kan ta'e tokko ta'uudhaan kan gatame ergamaa isaanii Luusifer yookiin immoo urjii dukkanaa Si'ool irraati kan burqu hafuura sanaatiin hafuura Waaqayyootiin yeroo qabamu ani seexana qilleensarraati yookiin immoo ani immoo seexana sabbaa ogummaati jechuudhaan mataa isaaniitiin akka wal baran isaan taasisa. Keessumaa immoo macaafa qulqulluu dubbisuu warra jaalatan yookiin immoo aadaa isaanii kan taasifatan irra caalaatti immoo sammuu cimaa kan qaban beektota jechuun shufeerota, dooktoroota, injiinaroota akkuma kana ogummaa addunyaa keessatti kan jiranii fi kan argaman ogummaa isaanii aartistoota warra daraasu ta'anii fi barreessitoota kanaaf kan kana fakkaatan waliigala warra jedhaman hunda isaanii irra caalaatti isaan kana ari'achuudhaan, isaan kana miidhuudhaan, isaan kana dogoggorsuudhaan, dogongora akka isaan baay'isan dhumarratti immoo sammuu isaanii naannessuudhaan araada garaa garaatiin akka isaan qabamanii fi akka isaan badan isaan taasisuu jedha. Waaqayyoonis namootaaf kan kenne beekumsa sana, ifa sana beekuu fi hubachuu, ifa barakata guddaa namaaf kennu sana balaaleffachuudhaan Luusifer yookiin immoo urjii dukkanaa kan ta'e daabiloosiin isaan miidhuudhaan bu'uura kanaan kitaaba qulqulluu Iyyasuus Kiristoos ani ifa addunyaa kanaati akkuma ni jedhe jecha isaa daabiloos ani immoo ifa dukkana addunyaa kanaati jedhee akka balaaleffatu isaan taasisaa jedha. Kana beekuu fi hubachuun karaa irratti kan argamu hundumaa sammuu cimaa cammuu ifaa kan ta'e addunyaa kana irratti biyya lafaa irratti argamu harkisuudhaan hafuura seexanaatiin laphee isaanii keessa saayinsiidhaan filsifinnaa fi barnoota garaa garaatiin socho'uudhaan Waaqayyo irraatii isaan fageessaa jedha. Kan raampaa fi kan oshoo immoo barnoonni xiinsammuu isaa hafuuronni kun barnoota hundumaa irratti gadi fagoo fi wal xaxaa ta'edha jedha. Waa'ee mataa isaanii warra beekan akkasumas sodaa irraatiin kan burqeetiin akka isaan jalaatii hin miliqne taasisuudhaan akka isaan of jaalatan godhee isaan qindeessuudhaan hinaaffaa sammuu isaanii keessa galuudhaan amantaa isaanii irraati isaanin dogongorsuudhaan kisoomina isaan uffatan Waaqayyo isaanii kan tajaajilan hafuura seexanotaatiin qabamanii Waaqayyo irraa akka fagaatan isaan taasisaa jedha. Akkuma xonqaa'ichaa hafuura matatii, hafuura manaafistii maatii waliitiin dhaaluudhaan tokko tokkoon isaanii dadhabaa yookiin immoo nama homaa hin beekne ta'anii akkuma raampaa fi oshoo kana barnoota saayikiloojii xiinsammuu sammuutiin waanuma salphaatiin miidhamuu danda'u jedha. Hafuuronni kun guddummaa fi dhokatummaa isaanii amala isaanii irraatii kan ka'e Waaqayyoof humna Waaqayyoo gargar baasuu dadhabuudhaan miidhaa garaa garaa kana namarra qaqqabsiisuu danda'u jedha. Miidhaa garaa garaa namarra qaqqabsiisuu danda'u. Jecha abdii eessadha? Abbooliin kan itti du'an uumama hundumaa sadarkaa jalqabaa irratti akka jiru ni jiraata። የተስፋ ቃል ወዴት ነው? አባቶች ከሞቱበት ጊዜ ከፍጥረትን መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለ ይኖራል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3
Jechi abdii eessadha? Abbooliin jalqaba kan isheedhaaf du'an uumama hundumaa sadarkaa jalqabaa irratti akkuma jiru ni jiraata jechuudhaan lammaffaa Phexros boqonnaa 3 irratti akkuma inni dubbate afroonni kun hojiin isaanii kan raampaa fi kan oshoo hafuura macaafa kana waliitiin walirraa fagaatu miti. Filsifinnaa yookiin immoo qorattoonni kan ittiin socho'an hafuurota kanaan irra caalaatti hafuura filsifinnaa amantiirraa gargar ba'e garaagarummaa guddaa qabatuun kan isaan gaggeeffaman. እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ መዋጋት ዋነኛው ዓላማዬ ነው ብሎ በቀጥታ የተነሳ ፍልስፍና waaqayyoon waraanuun waaqayyoon walitti bu'uun kutaa qorannoo koo keessaa isa tokko jechuudhaan kan ka'edha. Ilmaan namootaatiif tokkummaa, nageenya, guddina ni barbaachisa jedhamee kan itti amanamu macaafa qorannooti jedha. Haalli ka'umsa isaa qabiyyeen isaa yeroo argamu garuu waaqayyoon dadhabsiisuu, waaqayyoon siruma hin jiru jechuu, jiraachuu waaqayyoo fi guddummaa waaqayyoo hunda danda'ummaa waaqayyootti amanuu dhiisuudha macaafota filsifinnaa yookiin immoo qorannoo kan jennu. Dabalata immoo uummata irratti ilaalcha kaayyoo adda addaa kan qaqqabsiisu daabiloosiif iddoo kennanii daabiloosiin mo'achiisu. Waliigala waaqayyoon hin jiru jedhanii dubbachuudha macaafa filsifinnaa irratti. Baay'ee kan nama dhibu garuu waaqayyoon beekuun hubachuu dhiisuun waaqayyoon caalsisanii yaadota hundumaa iddoo itti laachuudha. Inni kunis hammeenya, jal'ummaa, gara jabinsummaa, tokkummaa fi yaada of tuulummaa fi wantoota hundumaa olitti of ilaaluudha jedha. ትዕቢተኞች ትምክህተኞች ክፋትን የሚፈላልጉ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያስተውሉ የሚያፈርሱ ፍቅር የሌላቸው ምሕረት ያጡ ናቸው። ወረ ኦፍ ቱለን ጃለለ ወረ hin qabne maatii isaaniitiif warra hin ajajamne warra diigan jaalala wal hin qabnee fi dhiifama warra hin taasisne jechuudhaan Roomee boqonnaa 1:28-31 irratti ni kaa'aa jechaadha. Inni itti aanu kutaan 21ffaa የአንደርbii መንፈስ jedha. Hafuura አንደርbii maalidha? Andarbii kan jedhu xilaan wagiyoo maalidha kan jedhu kutaa 21ffaa yeroo itti aanu waliitiin ni barannaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa boolii keenyaaf galanne.